seenaa hamma nan jedhamne biraa qabda. Keessattuu yeroo warra rakkina ulfaatoo ta'an keessatti yeroo wal lamaa sadii keessatti wanti ati naaf taate yeroo makamu akkuma naaf taatetti ta'ee taate wal lama tokko lama sadii sunniin yoomuu irraanfachuu hin danda'u. Amma takkitti maaf hin jirtu ani mufure? Ni himiif. Gaafa isaa hojii dabarsine keessa kan hin daganne illee maal yoo jettan footoo na erginaan jedhani san beeku beektanii inni arge. Footoo na erginaan jedhani. Sun akkasii miti bara gaafa jalqabu irraa wal barannu akka taane beekta dammi gaafa wal barannu san bilbila haasaa turre dheertuu na xalayaa wasii ergaan ture. Xalayaa asii gaafa inni barsiisaan sun gara biyya keessa deemu xalayaa isatti siif kenna poostadhaan. Inni gaafa jireessu akkasuma. Innaa gaafa xalayaa tokko barreessetti ergu marsaa lammataa musarrafa irratti suuraa kan keetillee na ergi jedhiin jee xalayaa kan hunda barreessee suuraa kan keellee akkaataa ergisii godha. Atis xalayaa guddaa tokko peejii lama sadii barreessitee ilaal barreessitee suuraa kan kee keessa keetii naaf ergiti. Suuraa takka biraa oromoo. Afachuma suuraa na ergitee miti. Ani immoo gaafa asii achi siif ergu ammallee gaafa marraa biraa gaafa xalayaa barreessee ergu suuraa siraasiidhaan kan qalamaan kaaseet xalayaa barreessee geessee poostaa keessa waraqaa irratti suuraa kan qalamaan kaasee ergeef achi geette inna ilaalte gaafa xalayaan bira gahu yoo bantee ilaaltu suuraan hin jiru. Nama jedhamee qaamulu waan waadaa na galchee. Bilbiltee na gaafattee meeti suuraan naan jette biyya keenya dhugumatti ishiin ijoollee magaalaati. Ani ijoollee baadiyyaati jechuun baadiyyaallee haa taanu magaaladhuma keessa jirra biyyuma maabiraatii fi wanni marti ulaagaan guutamaadha garuu akka isaanii sanitti hanga magaalaa akka isaanii sanii guddattuudha miti. Nu bira kan jiru isaa sanitti waggaa kurnaa irraa akkanatti tazagaaj qophaa'e bilic tokko jira footoo tokko akkasitti warafaan wanni hin jiru si kaasanii ji'atti faa si dhufa footoon sun ji'a tokko faa turee si dhufa kan keessa magaalaa guddaa waan taateef har'umallee kaatee har'uma dhiqamee siif kennamu. So ani jedheen biyyi jirru biyya akkasii waan taateef suuraan as tokkoodhaan ka'ee si erguu danda'u sun na bira hin jiru. Kanaaf qalamaan kaasee si ergeera ofii anu bakka an akkuma achirratti agarsiisan fakkaadha I think saasanitti kaaffeen qaba ture hin yaadadha dhallee akkanattiin kaasee ergeef saarvisii qabadhe akkanatti namni akka yoo jedhu wallahi yaadadha akkana jira dandeechi Akkanatti. no ila kun akkana shaayii akkana sirga wayii qalamaan kaasee xalayaa irratti Akkamitti beektan qoomni hin himadha. Rafee beektan bariisaa timirteedha. Ijoollee wallaa teennaa mutaa sababa isaanii wal barreeffatan kan jiru fiiganii dhufan mana keenya. Edaa jara achirraa dhufee warri xalayaatti kennu sun fiiganii dhufanii ribaan kaasan ganama subii. Kootu ibaluu xalayaa fiddee jirti. Wayiis barbaadde baluu naan jette. Bakka footoo isaatti na bira ga'uudhaan mijee ka'an odoo argin jaaladhe beeka. Waadaa quraana hunda gale. Hirribaa akka jari gadheen. Akkuma inni jiru arguuf jechuudha. Diriisee bakka sagalee bichaan jaalladhee dhufe. Kazaan diriisee mana isaanii gaggoo fiigaa dhaqe dabdaabbee kan ashamu anattis kennan. Naas kennanii jennaan dabdaabbee kan daddafee cire. Yoo ciree as keessaa fuudhu. Si birrii takka wajjin argite? Nama miti bara. Birrii takka illee si ergisa? Birrii takka illee Birrii takka adii kennaa si erganaan jedhe birrii takka itti jira. jalqaba bilbilee maasum kennaa wayillee si ergeeran jedhe. Birrii takka. Birrii Itoophiyaa birrii takka tabaalaatti saasanitti isiisanii fi xalayaa san barreesseen suuraa akkasittiin qalamaan kaasee namicha saarviisa qabatee tirii jechuun tirii shaayina jiru qabatee akkana dhaabbatu tokko kaasee ergee fi an akkasuma jira jedheen dhugumatti immoo an saasanitti kaaffeen qaba waan ta'eef hojii bakka isaarra jira itti fuune. Argin bara nama quraana waadaa galee fannoo sirrii naasa. Akkasii inshaallah wallahi ajaa'iba alhamdulillah ala kulli haal ati kana yaadatta ni wantoota baay'ee yaadadha. Na alatti tokko sagalee lujee qeenna alduu. Baran daratti maazarii faatu jira waan ta'aniif maazarii illee biraazar illee jiranii gara gadii tira kilaasiiwwan kaawwan keessa jiranii ajaboolleen hin jirti isaantu wacaa jira waan ta'eef. Na akkasii san dagadhu baazarii jechuudha. Xalayaatti san dagadhu inni kaawwan kan daganne immoo himulleen barbaadu garuu keessa isaa waa baay'eetu jira. Ani I think ati waan baay'ee yaadatte ati wantoota kolfaa fi maal kanneen yaadatte jechuun. Baay'ee yaadadhu. Taatee maqaa qallaalii kanneen yaadatte. Gaafa wal arginu beekamaadha. Na obboleettii teennaa Ummuu Mubaarak nullee si jaalannaa galatu. Nullee si jaalanna garuu immoo ati taatee kan kee qofa dubbatte. Kiyyoo atoo. Ani gurguddaa sanniin maqaa isaa kaasullee baadhu taateewwan gurguddaa san hunda jechuun kanneen kaasuu hin barbaanne san kanaaf atii fi rabbi qofti irraa beenu sanii illee dubbachuu baadhu. Gaafa jalqabaa si argu atillee poostadhaan suuraa na ergitee suuraa naaf ergiteetti beellama keenya asallaa irratti qabanne. Asallatti gaafa qabannu suuraadhaan malee qaaman sin beeku. I think ni yaadadha. BM Cafe jedhamu tokko jira.
Achi naannoo baankii Daashin cinaa jira. Gubbarra jirra. Hiriyaa kiyya tokko wajjin deemee. Annaa hiriyaa kiyya tokko wajjin jirra ture. Jalqaba silaaluuf hin dhufee beellama qabannee irraa wal arguu barbaannaa. Atilleen hiriyaa tante qabattee dhuftee ni yaadadha wallaahi. Just walii bilbilaa turre. Eerfoonii qaqalloo takka qabna. Eerfoonii fayyadama. Silkii. Xabbarree bara. Nookiyaa keessa eerfoonii silkii karshaafatu jiru san kunniin hin jiru wallaahi. Waggaa kurnan maaliif har'a kanatti yeellam. Erga nyaanni. Hin jiru. Waggaa 11 har'aa jechuudha. Silkii kana kun hedduu hin jiru. Silkii Nookiyaa homtanniini. Silkiin chaayina ammaa miimoorii nyaatu kun baay'ee hin jiru. Nookiyaa kanniini. Silkii dhumu Nookiyaa san keessa eerfoonii kaadhee isii keessa kaadhee eerfoonii dhaanii socho'aa jechuudha. Tokkoffaadha andanyaadha katama san keessatti. Anna gamoo gubbarra dhaabbanneet walii bilbilaa ture isinii bilbilee hin dhuftanii isin hin beeknu. Kaza eessa jirta mana jettan kunoo bakka akkanaa jirra BM kaaffee gubbaa jirra. Kaaffee BM safarsan jirra jenna. Yoo isin dhuftan suuraa kan kee ilaaleeti achi yoo gadi silaalu wal fakkaatanii beektan. Yoo bilbila illee asoo godhee gadi cufeet itti gadi buune. Gaafa gadi buunu isinillee nu beektan waan ta'eef assalaamu alaikum wa alaikum salaam. Isini saalfataatuma jechuudha. Hundi keenya walii kolfaa turre. Bicha alhamdulillah. Ani hin beekne beektanii. Laayifin si wajjin dabarse baay'ee natti tola wallaahi. Ani hin beekne hiriyaa isaa tokko jira dheeraadha. Ani baazawee jechuun filannoo kooti yeroo sadiitti nama dheeraa akkasiin jaaladhu takka. Bakka yoo gara miidiyaa irra waa jechuun gaarii miti. Namni saniin fedhu annu suuraa san ta'e garuu jara lamaan keessaa eenyu akka ta'an dhibee jira sagalee isaanii fi baaree isaanii wal fakkaata. Aare beektanii amma addaan bahuu dide ka inni ana naan hin jenne. Kazaan anaan jettiin odda asii kalee wal cirre. Isin kalee na tuuti an kalee sii tuqa. Eenyu waliin jenna bar eenyu jara lamaan kana keessaa inni eenyu jira bakka. Bakka hoteelaa deemnee nyaata nu dhiyeessan foon jechuudha. Foon xibsii kan nu dhiyeessan. Kazaan inni kun gara kiyya taa'ee jarri lama waliin dhiyaatan ta'an. Alhamdulillah yaa rabbi jaarsi kiyya kana ta'uu dhoowwu gochaaleen kiyya garaa kiyya keessatti. Akkasii adeemsi. Akkasii. Kazaan amma muddee beektanii nyaata hunduma cufee miti hiree gaddaan baafadhu nyaatu ni. Kazaan in jarjara beektee tokko bakka isin lamaan keessaa eenyu naasiriin jeen bakka maqaa isaa yaame natti kolfe bakka haasawuu illee jedhee basiraa fi taachin nu muddaan jedhee akka tokko xabbare beektanii irraa beeksisamoo akkasa ta'e. Alhamdulillah kan maami jedhee bakka gaafii gaafa isa irratti illee bakka inni kolfee ala jennaan hin gammade jettanii alhamdulillahi rabbil alamin nama tuffadhu yeroo sanitti bar awuzu billah bixaam nama tuffa baasee gisee sanitti jechuudha. Garabba kiyyantaan ijoollummaa waan taateef alhamdulillah silaa akka tuffiitti nama gaariin argadhu ture. Asdaa isa suurawwan waggaa kurnan har'aa kan sunniin ikkoo hin jiramu. Ni jiranii. Appetaayitii mana bane bakka nyaannee hin fataa jennee hin mirqaane ka dura galuu dunduun bulee kaa gaafas. Asallaa. Si meebara bulte siistariin teellaa asallaa jirti waan ta'eef faamiliin kee. Akkas ta'e alaa kulli haal waan baay'ee. Kana ture waa baay'ee. Kuni amma muudannoon kolfaa qoosaa taphaati. Si galee. Sireessi. Seenaa waliin dabarsin keessatti wantoonni. Galatoomii yennaanii. Fachuun inni nama guddaa jira alaa kulli haal obboleetti teenyaan galatoomii ulfaadhu siin jenna. Gaafin itti maaltu jira? Dubbisa. Eshi uummata jaalalaa an baay'ee tokko natti toltanii jabaadhaa ammallee jabaadhaa. Anallee mee du'aayinaaf godhaa akka ani wanni yaadesanii inshaallah xumuradhee ijoollee tiyyatti galuu. Gaafin kiyya tokkoffaa ati hanga Suudii galte heerumte moo achi duraa jedha siif dhiyaate gaafin kun. Deebisnee jirra bakka. Inni lammaffaa Suudii waggaa meeqa turtee jedha. Sadaffaarratti jaarsi kee duraan biyya Arabaa deemee jira deebisnee fi jira durumallee. Afuraffaa yaada jaarsi kee hojjaa qaba maaliif biyya ormaatti deebisa kan jedhuufillee deebii kennee jirra dhumataadha. Viidiyoo jalqabaa irratti kennu. Ayyee obboleettiin keenya takka immoo inshaallah bakka biraa hin deemini ilmootee guddifadhaa mana jetti. Ayyee galatama ulfaadhu jennaani takka immoo tokko hedduun isin jaaladha. Sadan keessanuu lama jaarsi kee duraanii ala turee dhufee lakkii ala turre ati biyya meeqa daladdee jirta? Suudii waggaa 5 dalagee Qatar waggaa 2. Biyya Arabaatti deebi'uu kaayyoo qabda fakkaataa irraa of qusadhu jira. Shanaffaa Qaatarii galtee anis Qaatarii jira jira. Qaatarii gala. San booda immoo inshaallah
Ani gaafin koo yaan tana musliima deebisee jira. Ayye inshaallah sirreessa. Akkamuu waani teessaati biyyaan badeebuu maal jaa shakkisumatti irra dhufna. Tokkoffaa dhalatti eessatti kan jedhu Jamiila Arsii. Dhalattuu eessatti biyyaati? Dhalattuu eessatti? Kan dhalattu aanaa Hexosaa magaalaa Itayyaati. Nagaatti. Uffata asii qabuun uffatni hayyee. Ani gaafii miti dhaamsuma ummuu fi uffannaa kee hayyee. Inshaallah marhaba. Kun hunduu sirraa jedhee yaada. I think commenting kun commenti gaariidha. Wallahi yaada gaariidha. Anillee nin fedhu by the way. Tani gaafa sana sa'aatii dheeraa gubde osoo manaa yoon bahin sa'aatii dheeraa gubde utuma garas gara nagaras jettu sa'aatii dheeraa gubde eegi manaa baanee kararra baanee booda immoo kaappoortii ofii kaappoortii guddaa gurraacha tokko fa'aa manaa dagadhee dhufee duuba deebi'uu naan jette amma deebi'uun hin danda'amu takka baanee irraa beenu jedhanii akkas baanee inshaallah yaadni keessan anallee hedduu na boonsa kan ta'u qabullee akkasuma uffannaan kan kee ati ilmoo musliimaati anillee abbaa manaa kan kee nama musliimaati kanaaf hamamuu waan jiraan nuun qabnu yookiin hamma rabbiin nu kaa'e keessa walakkaa ol findheera ta'a yookiin waan ruubii yookiin nuusiitu nu hafa yookaan guyyaa yookaan daqiiqaa seekandii nu hafa ta'a san rabbii tokko beeka hammaaf sitan illee taatu immoo gammadaa kolfaa taphachaa raahessaatumaan tapha rabbii yookaan daangaa rabbii keessa otoo hin bahin jiraachuun bayeessaa buleewwan musliimaa hundi keessanuu jazaakallaa khayran gama nama ulfaadhaan isin hin jaa. Yeesi. Ati babbana jaboo ijoollee biyya tokkootii jaa tokko lakki miti. Erga wal fuutanii amata meeqa keessa jirtu gaafii sadaffaa ati mana bareedaa qabda. Gaafilee kan hundaafuu deebisnee irra jira yaada. Alaa kulli haal walumaa galatti gaafilee kun asuma irratti xumuramanii. Waan akkasiiti wanti biraa maaltu jira? Amma wanni biraa wanti jiru gaafii nu gaafatanii galatoomaa gorsa keessanii galatoomaa jaalala nuuf qabdaniif ulfaadhaa rabbis naa jaallatu namu qalbii nagaa rabbii kenneeftu nama jaallata malee qalbumaa kee nama jibbu meeqatanii. Galatoomaa isiniin jechuu barbaanna isin jaalannu illee isin kabajna. Waa'ee biyya alaa immoo an deebi'uun kiyya deebi'uudha maal yoo jettan meeshaalee qopheessee biraa dhufee an boqonnaa dhufee waa sirreessuuf dhufee ji'a lama bichaadhaan boqonnaa dhufe saniyyuu ji'a takkitti jedhee ni jira jechuudha. Ji'a takka yoo xumurtu nutti himinaan jedhanii innaa hin deebi'a. Yoo deebi'u kana immoo baay'ee hojiidhaaf turuudhaaf miti. Amma dhugaadhaa immoo si barattee amma booditti dhagama dhugaadha baay'ee na barattee jirti. Amma iddoo مرة ما خنا خلاص أنا ويجوا قلبي أنت نهي عده هجرت إسني قلي جن إن شاء الله قاموا هنترو مش اللي إن أرجلي كاربو وبر بعدا أصلت وانتو كتو كجر إسني قلي أما جار سيكون لقى أنا موجيك أبو نم إسني فيو يا رجل أنا رافي كرو أنا يوم دم جدو قافي نمشي تلقى هذا قاف مدرا اللي مو إسني هجر أصو سراتنيا أنا ما كنت أميك أمنا كين رستوران كين متاهن وفي إيجار اللي كيس أكمل نمر بيت أنا بيت بازوي Ijoolleen koomentii kan tokko tokko ni jirtani. Koomentii irratti ijoolleen dubbatan. Ijoolleen na beektan. Ani ala deemu. Sun kana ma godhu kaayyoodha. Jarri kun keessa maal yaade waa yaadne jireenya keenya maal akka sirreessu barbaadnuu fi maaltu akka nuuf hin ta'in anaaf isatu beeka. Kanaaf malee dhugaa dubbachuuf an osoo inni adaamaa gal achitaa osoo inni aan jedhu osoo aan kabaa osoo waan tokko natti hin badin meeshaa kiyya galeen osoo waan tokko ittiin fayyadamin osoo uffata uffatin biyya ormaatti ka deebi'e kaayyoo waan nama goone hin qabdu. Ilma namaa akkanuma laaltanii ati gabrummaan hin malle namni gabrummaan hin malle hundi keenya garuu kaayyoo tokko gabrummaan nu godhe inshaallah booda ilmaan booda dhufaniifis anis bakka irrif jedhee nagaa ilmaan kiyya waruudhaaf kanaafuu inni muuxannoo hojii qabaachuun inni hojii beekuun inni nama hojii ta'uun yegid ani cadhisee taa'uu qabaadhu. Amma maal akka ta'e beektaa namni waan hubachuudhaa qabu yeroo tokko tokko nama waa qabu kana namni waan rakkatuun se'u yookaan waan dhabuun se'u. Inni lammataa maaltu jira? Qoyidamuu beekumsa qabaachuu jechuun birrii gahaa qabaachuu jechuun miti. Siigalee? Birrii gahaa iyyuu qabaadhooti. Amma wanni siigaluu qabu nama waa qabu namni waan dhabuun se'u waan hin siin jedheef qaba. Ani gaafa jalqaba ofii kiyya hojjedhuu fi hanga ati dhuftee booda yookaan hanga ati biyya ormaa turtee fi birrii ati na ergaa turtee fi si dura hojjedhu sanii fi wanti si dura hojii dhuunfaa kiyyaa qabu san irratti gaafa birriin kan kee dabalamaa deemu. Fedhiin kiyyas dabalaa deema. Hawwiin kiyya. Siigalee gaafa kaapitaala kiyya 50,000 100,000 waggaa 10 irraa
gama akka adunatu beeka. Gaafa kaapitaali kenna mana miliyoonaa gahee mana ijaarree kaan jennee kaan goone immoo fedhiin intirestii akka hamaa dabalaa deema. Egalee namni kaleessa birrii 100,000 hin qabne har'a 100,000 qabaatee akka inni itti yaadu akka inni itti hawwu akka kaleessa sanii miti. Si kana miti akka kaleessa sanitti nabu. Waan 100,000 qabuuf jecha akkamitti 100,000 tana 200,000 gaadha kan inni yaadu. Yoo tarii nama doofa taatee waan harkarraa qabu nyaatee fixuu barbaade ta'e malee jechuudha. Bakka kana jechuun maal inni anaaf isii jidduutti hojjetaas ni qabna hojii akkasuma hojii bakka kana guutuu osoo qabnu inni dhufte isiin yogguu dhuftu na biratti haala biyya jiru sanii wajjin adeemsa hojii sana wajjin hojjetuu hin dandeenye. Na wajjin hojii san guutuu keessa hirmaatu hin dandeenye. Ismaayu achitti ibsuun barbaadan dhugaa. Anuma akkasitti sararatanyaa kaanii wal fixaa kaanii wajjin jedhu kanallee as keessa ba'uu qabda naan jetti galee as keessa ba'uu qabda bakka as keessa ba'uu qabda. Atis kan hayyamte uumawii hanqinni waan ba'uu qabda naan jetti gara magaalaatti hayyee Adaamaa si galche gaafa Adaamaa si galche yoo ani si Adaamaatti gaafa galche ofii kan kooti bakka biizinii irraa socho'uu hin barbaadu an. Sini galee bakka hojii isaa irraa tokko socho'uu hin barbaadu. Isii fi ummaa kan koo galchuu hin barbaade na didan. Hayyee na didan. Ammaan jedheen sini galee eega biyya kana keessa taa'ee sechi gurree atas ta'e xanachi taa'a. Kanarraa eega si biraa deemuu hin nafne biyya kana keessatti deemee hin baxaabbaturra kalaas waggaa lama deemnee waliin anis dalagee atis achi kara katamaa barbaannutti as dachaanaa jenna. Dhugumatti immoo an deemnan innis as deebi'ee kun katamaa biraatti as dachaanee jira. Shaashamannee irra jira. Gaafas biyya biraa jira. Bakka jireenya keenya bakka dhaloota isa jira. Akkuma gaarii jiraachaa ture alhamdulillah waan nurraa hin jedhamne har'a garuu bakka tana filannee jira. Bakka filannee jalatti hoo maal hojjechuu akka qabu. Biyya injiraa miti jim jettee iddoo jijjiiruu osoo hin taane bakka jijjiirtee maal dalaguu qabda. Waan jedhu kanatu nu cinqa. Kana sirreessuuf immoo kophaa isaa inni as keessa taa'ee dalagee osoo hin taane anis muuxannoo waan qabuun as taa'ee qofa osoo hin taane deemellee waa hedduutu bareeda jireenya isaa namaa irratti amma icciitii keessa jireenya kennaa sanii nu barbaachisu. Isaa akkana hojjetu isaa nama akkasitti kaayyuuf karoora kanaan deemu kana biraa fi deemu osoo hin taane asumatti hin dandeenye garuu yoo ni nagar waan goddole san waliin gunneeffataa inni dachaanii hojjechuuf amma immoo kadeemu hojii fi miti irra caalaatti akkuma inni reeffisan ibsatti dhimma injiraami waan tokko sirreesse inshaallah karaa kanallee yookaachillee waa asfidee asillachuu waa fidee waan akkasiisan hojjechuu barbaade malee baay'ee gabrummaa mana madaamii keessaa san rabbiin isinillee anallee gahe nuun haa jedhu ammaan du'aa hinuuf godhaa dhugaadhaa wanni isin jettan hundi gorsi keessan keessattuu biyyoormaa hin deeminiin keessan naaf ta'ee jira sirrii jettan jaalalaaf deemaan jiru warri taa'aa jirtanis jaallattanii taa'aa jirtan kanaafuyyuu ijmu jirtu tanaan waa karoora fi karaa itti gootee ergasii qalbii takkaan biyyoormaatirraa qalbii as deebistee gatteetti ilmaan kan kee ooluudha. Amma namni tokko erga deemuu kan kennuufne ilmoo dabalii deemuun naan jettaa dubbataa hin qabdaa. Ilmoo dabalanii deemuun ta dura irraa deemu yoo hagana goote miidiyaa kanatti akka gabboo kana godheesedha. Ulfaata kanaafuu sanis hin godhu amma inshaallah guyyoota muraasa nuuf deemnee yoo suudachaan inshaallah. Inshaallah. Akkasii du'aa himaa wal bira haa jiraannu hamma kan isin wajjin haasofne ta'anii abbaa jamaa. Ana akkam ta'a ishee? Akkam. Atiin deemtanii hamma naman agara waliin dhoofisnee mana kun kaa garagahu kana keessa adda ta'ee jiraataa ba'e amma immoo waliin dhoofisnee bakka namanni dhoofee ture. Asiin kushinaa waatu aara achi ejersatu aara achi waan maalee waa qabsiiftama asiin manni dhoofaa asiin manni dhoofaa. Amma yoo ati deemte mana kana akkama gacuufeetu man kilaasitti qoree san keessa galuun dirqama. Sirra ana yoo si wajjin yoo deemu anatti dhagaa barsiin jaala. Geenni sila anatu deemuu qaba ture bar. Laalaatti deemuu qabdu. Maaliif jennaan namni muuxannoo biyya keessa muuxannoo hojii beeku biyya keessa haala mijeessa malee nama lamaan gabboomu sirriitti. Dammatii. Innaa kanaa dhafataa si wajjin jennee jirraa baqa waa'ee kennan kuni chaanaalii dhumaa jabtii hubeeti. Takka eessa wal barattan jettee jirti deebisiin deebisneef wallaahi. Eessa wal barattanii maal akkamitti akka wal baranne? Eessatti jechuuf akkamitti jechuun garaagara maal? Eessa wal baranne nafati asallatti. Asallatti wal baranne walitti dhufne. Aaree dubbannee barra xalaa walii barreessanii asallatti wal agarra jennee rakkoo. Gaafii namaa seeraan deebi'uu qaba. Jara namaa laa fayyareen. Gaafii namaa. Humna kiyyaa wal ta'e abba wal tumnuure. Ta'uunii jiru. Qoomee wal tumnuure takka ture. Argaamee akkaataa itti wal tumaa ture. Laa na rukutu. Arsii miti maa rabbi sinaa dandeessu. Nama rukuta bar jettaa. Ulee jaasa arsii. Rabbi sinaa dandeessu. Nama nagee hati abbaa na jabu wallaahi nama nagee. Wallaahi nama nagaati. Akkana jira namni nagee. Wallaahi akkanuma jira. Ati gaafa na arsitu gochaasitu mee bardami.
Bara fi garuu waan nama aarsu keessaa wanni nama aarsu bara waan xiqqishu takka waan agarsiifamuu hin qabnu idiba. Imaan yooni nagar waan yoolii himteet maan bakka ol goostee birtartu. Yeroo baay'ee waan guddaa nuun balleessa gaaf tokko maal ta'eeta? I think sarratanya wajji wal fixa. Wallahi sarratanya wajji wal fixee gubadhee bakka በጣም ኦቨር ta'ee gaafa dhufu sibira waa wayii fa'aa arga. Yookaan anaa dhimmummaan herreega biraa wanni wayii na cinqii mataan kee biizi na ta'u kana agartee na taradda'uu diddaa tokko akkuma safaaxateetti akkuma qalbii keessa waa wayii naan jetta. Ansaa sanitti immoo dhibba na gala. Akkasitti ol lolleen beeynu. Azaa boola gaaf tokko. Saba sarratanya tana dhoyitee beeynu. Kijibu. Akkan si godhe boola. Akka xoroshoon beekaniif jiran. Adana garan bar awuzu lawan shi. Twa godhe. Isnif qaama takkan isnif abadan. Dammi akkasin jedhin. Wallahi. Kuro isni himaamiti. Wallahi. Ani kana keessaa muru kana dhamgatte kana. Galla. Muri wallahi itti minuma. Dhiifamash. Ammoo sanin dhiisu amma sadii moo afur nurru tumtisa. Kaatin arsite sila san caalaa akka tumamtu godha ayyuu garuu. Takkisin dhiisu takkisin dhiisu. Inni akkasii lamaan inyaamu haa ta'u namni wal jaalatu nu wallola. Inni waan akka saniiti rabbiin inshaallah warra wal jaalatu hundaa rabbiin walitti haa fidu warra wal lolillee rabbi walitti haa araarsu. Ka biyyarraa fagaatallee biyyatti haa deebisu. Ka maatirraa fagaatallee maatitti haa deebisu. Keessattuu jaarsaaf jaartii walitti. Ilmaan walirraa qabdus ta'ee ilmaan walirraa hin qabne addunyaa walitti naqxee waa hedduu wajjin karoorfatanii waa hedduu waliin ta'anii booda loluu rabbiin walitti sina araarsu. Fageenya walis lolchiise murteen ta'an ittiin deemna. Osoo murteen ta'an itti deemnu akka wal lollu qaata dabaan garuu murteen ta'an san yoo murteessu inni na dida. Sibiilee akkasitti adeemnee na gallaan uummata akka arginu bakka jaalala malee. Muuziqaa ma jirtu inni muuziqaa jaalala. Bakka isiin jirtu bira nageessa. Dhimma irfan nama imaana qabu. Dabbidaan fayyis. Wallahi garuu sirba nuu kana. Isallee gorsa. Sirba nuu kana laa dhuguma. Gaarii ta'eeti miti. Kan maal akka ta'e hin beekan. Jaalala siif qabu gaafan ibsu sirba nuu goobanaa keessaa hedduu sirboota hedduu. Gaafaati suurri jirtu fanii yaadadha. Sirboota isaa hedduun qaba. Nimbo akkanuma calliseetuma jechuudha. Imaana ta'eeti miti sii gala miti. Kan bakka jaalala siif qabutu keessa kee. Hin beeku. Akka namni sargiti banaa tokko goonus lama. Wallahi nuti deesisanii. Ana nuti amma wasan isa wajjin. Inshallah waggaa takkittiin booda abbaa maatii taana. Waggaa tokko booda du'aa nu godha akka ilmoo lakkuu argannu barbaanna. Lakkulee. Wallahi lakkulee argachuu barbaada. Afur barbaadan. Wallahi. Shanee sanii beekanii haadha shanee barbaadu. Afur barbaada. Afur taatee ni jala miidhamurra lamaan si'a jahanaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا زيتك كتي أفر. أيه. زيتك كتي أفر دور بعد. نعم إنك حاسس ودي جاي فقط نجرا إن شاء الله فيديو كذا إسنا لايك جتون دقتنا سبسكرايب جتون دقتنا ديبني فيديو برليس نورا. إن شاء الله فيديو برليس دورا مجرا إدي. واي ما لك رامو نبرس أزلت فرانك اللي مالك. أيه عندهم ولكن إذا كراكي ستسمع بس تجافي استرتي جافي سماه اللي أنا هدو بيورما كان هدون تري جت هدون تري جافي بيجلو أفضل أمني جت دوف جنة فن جت جافي بيجلو أفجر برين كان كيو برين مليون أنجين برين أتكلم دو مليون تكون تاني إثيوبيا كيسة ثم تك وجت هندن ديتو نونجاني أبين وقت تجسا يراني هم تتكشف سوون خوان وانو يبسي دمو واتو نورا غلا جلا جت كنا إن شاء الله جتشينا دو بسن بايرة نجامي سكنتا جباتوك yoo xiqqaate viidiyoo kutaa lama hanga sadii ta'an qopheessaa jirra. Wanti dirqamatti miiliyoona qabaateef Itoophiyaa keessatti hojjettu hin jiru. Miiliyoona waan hin qabneef immoo hojiin ati dhabdu tokko iyyuu hin jiru. Biyya abbaa keetii keessa gangalattee sa'aatii feete rafaa sa'aatii feete kaapitaala birrii 100 irraa kaatee waan barbaadde hojjettaa biyya kan keessa jiraatu hin dandeetta. Kamanumaan immoo waan isin dhabu. Namni obboleeyyan qabdan. Obboleeyyan dhiiras ta'e dhalaa. Karaa baharaatiin na oofi warri isin hin jedhan warri obboleeyyan keessan yookaan wanni baajaaji naa bittu mana jedhanii azaa isin godhaatan hin jiran baajaaji illee hin bitinaa hin awwaatta'u hojii naman awwaattaane waan ta'eef karaa baharaallee oofina lubbuu isaaniitiif gaarii waan hin taaneef garuu birrii baajaaji san birrii hin geenneen birrii xiqqishuun manuma ofii ta'anii hattaa baadiyaallee yoo jiraatan baadiyaa biyya elektirikiin hin jirrellee waan qoraanii fi kasalaan dalagamutu jira maashina qoraanii fi kasalaan dalagutu jira. Oomishanii gara magaalaatti baasanii ittiin gurguratan nu dubbisa. Lammata namni haadhaa fi abbaan keessan immoo
xurata yookaan hin jiraamiti xurata barbaadan xurata jechuun kun maali aboo bakka kana booda du'aa isinii godhaa fataa jedhanii akka jiraatan barbaadan otoo abbaa haadha kiyyaa makiinaa bitee fi kennaaf namoonni jettan yoo jiraate hin jiraami makiinaa bitee fi makiinaan sun hojjetaa isaan haa xooru namoonni jettan yoo jiraate ani asirratti illee isin hin deeggaru kaapitaala xiqqaa birrii 300 hin caalleen waan isaan akkatti sanaa jedhanii ittiin jiraatan biizines pilaanii bareeda qabannee isinii dhufaa jirra. Sagantaa babbareeduu qabannee isinii dhufaa keessattuu ijoollee shamarranii biyya ormaa teettanii dhiirsi keessan ta'e jaalalleen keessan ta'e yookaan abbaa firri keessan maal birrii 400 biraa qabdaatu maal si goote miti wanta akkasiin fayyadu birriin kan kee miiliyoona Itoophiyaa keessatti kan qabu namoonni akka jedhan suni dhuguma birrii miiliyoona waan jedhamu kana takki arganii hin beekan yookaan lakkaanii hin beekan yookaan immoo tuyyuu akkamitti birriin akka dhaltu hin beekan birrii kan kee har'a 400 qabdaa ji'a shan booda ammallee 100 guutaa achirraallee akkasumatti akka deemu barbaadan ati achi hojjetaa birriin kan kee biyya kana keessa jirullee hojjechuutu irra jiraata. Gabrummaan kan kee kasirraa xiqqaattu birriin ati asii qabdullee hojjetaa atillee achi hojjechuu yoo dandeesse walitti bu'aa fidaa yoo deemte gabrummaa keessaa baata. Achuma taa'e takka jedhii eegalee birrii miiliyoona ol guuti gaafa isin jedhan birrii miiliyoona tokko ati waggaa 3-4 keessatti gootee ol fiddu sun gaafa ati dhuftutti sharafni isii gimmaash miiliyoonatti deebi'ee jira du'ee jira birriin kan kee. Waan isin abu keessa fakkeenyaaf ijoolleen dhiiras ta'e shamarran namoonni ji'a 3 dura akkaawuntii obboleessa keetii dhiirsa keetii irraa yookaan fira kan keetii irraa birrii 400 biraa qabdu sun dheengadda irraa yookaan waan ji'a tokko hin guunne kana dura irraa kaasee birriin keessan ji'a tokko dura jechuudha. Ji'a tokko dura irraa kaasee birriin keessan kan 400 ture sun akkuma waraqata irratti 400 jedhe akkaawuntii irra kan jiru 400 ofii gatiin isaa 200 deebi'ee jira. Kanan beeku namni keenya. Maal jennaan namoota birrii bira kaansantu yookaan warra birrii keessan harka qabsantu saayikooloojii biizinasii biyyattii maal hojiin socho'aa jirti namoota riyaala bitanii kaantu jira warra doolaara bitee kaayatu jira sii galee ji'a tokko dura doolaara birrii 57 ture namni gaafsan doolaara bitee kaataa ture namni gaafsan riyaala bitee kaataa ture sii galee gaafa tamni jijjiiramu doolaara birrii 57 bittisan birrii 107 gurguraa jirta jechuudha. Waan gaafsan hisaaba birrii meeqatiin bittisan har'a osoo gurgurtee waan meeqataa jechuudha. Biizines pilaanni akkanaa kun yookaan kaayyoon karoora akkanaa kun yoo namicha birriin keessan bira jirtu bira hin jiraatin birriin keessan guddatuu hin danda'u isinillee biyyatti galuu hin dandeettan. Viidiyoo kanarratti xumurra keettaaf dammi. Xumurarra isinii kenna jechattii tana. Jalqaba moo xumura? Jalqaba osoo gootin nuun bareeda. Kanneen keessa mul'atan. Kanaaf wallaahi sagantaa babbareedduu kutaa 2-3 qabannee isinii dhufaa jirra inshaallah. Ammasitti immoo isin jaalanna isin kabajna. Ulfaadhaa galatooma subscribe like share godhaa ammas linkii chaanaalii YouTube kiyya kan harkaa du'e tokkotu jira linkii sin as jala isinii kenna dhaqaatii seenaatii godhaatii isin naqixxeessaadha isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.